Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii namoomarratti xiyyeeffate erga hojjechuu eegalee bubbuleera. Magaalaa Finfinnees magaalaa jiraattota waliin guddachaa jirtuu fi bakka jireenyaaf mijattuu ta'uun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessaa jirtu taasiseera. Keessattuu dubartootaaf daa'imman hedduuf bakka da'oo ta'uun kaan lubbuu baraaruun kanneen immoo jireenya fooyyee qabu akka jiraatan taasisaa jira. Hojiin kunis jiraattota magaalattii hedduun ragaan ba'amaafii jira. Kanneen misooma hojjetamerraa fayyadamuu ta'uun ragaa ba'an keessaa Aadde Tigist Kindee ishee tokko. Abbaa manaa ishee du'aan kan of biraa dhabde Aadde Tigist kolfaataa daa'ima ishee waliin miidhamaa turuu akkasitti ibsiti. Laayifeen andi kana jaalaqam. Jireenya waan jedhamu argee hin beeku. Yeroo hunda rakkoo walirraa hin cinnetu na mudata. Abbaan manaa koo raayyaa ittisa biyyaadha. Balaa tasaan lubbuun isaa dabarta. Inni duunaan halkan natti dukkanaa'e. Hojii hin qabu. Galii mataa kiyyaa waan hin qabneef waan nyaadhullee hin dhabe. Namoonni naannoo kootti na beekanii qarshii walitti naa qabanii waan tokko tokko naa bitaa turan. Daa'ima waliin rakkinan dubbachuu hin dandeenye keessa kufe. Waggaa tokkoof ji'a 3 guute. Daa'imatti mana kunuunsa daa'immanii naannuma keessa jirutti hin galche. Hojii humnaa hojjechuus nan eegale. Yeroo xiqqoo boodammoo rakkoon biraa dhalate. Daa'imatiyyarra miidhaan himuufillee rakkadhu irra gahe. Sanbooda jireenyarraa abdii kute. Rakkoon kiyyaas kan daa'ima kiyyaas baachuun natti ulfaate. Misooma namoomarratti hojjetamaniin kanneen yaadatamanii abdii kutannaa keessaa ba'an keessaa ani ragaadhaa jetti Aadde Tigist. ክብርት አዳነች አቤቤ የሴቶች እናት ናት። kabajamtuu Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa keenya haadha dubartootaa hundaa gara laafettiin rakkina kiyya gaafa dhageechu yeroo illee qisaasessuu hin barbaanne. Yeruma dhageechu abdii jiraachuu natti horte. Waan hin yaadne mana keessa jiraadhu akkanaa kennamu taasiste. Yaala daa'ima kiyyaa yeroo xiqqoo keessatti eegalchiiste. Amma daa'imni kiyya biyya alaa yaalarra jirti. Mana jireenyaa qofaa osoo hin taane galii mataa kiyyaa akkan argadhuuf immoo iddoo hojii naa mijeessiteetti. Mana nyaataa banee hojii eegalee galii mataa kiyyaan jiraadha. Aadde Adaanechii fi namoota ishee waliin hojjetantu lubbuu kiyyaas kan daa'ima kiyyaas baraare. Waanan jedhee galateeffadhu hin beeku. Waaqayyo fayyaa guutuu saanii naaf haa eegu. Deeggarsa bulchiinsi magaalichaa isheef taasiseen mana nyaataa kan eegalte Aadde Tigist yeroo har'aa ofii ishee irra dabartee namoota 9f caarraa hojii uumuun hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechaa akka jirtu simteerti. አሁን ላይ በስሬ 9 ሰራተኛ አለኝ። hararratti of jalatti hojjettoota 9 qacareen hojjechaa jira. Nyaata gaarii waanan hojjedhuuf maamila hedduun qaba. Inumaayyuu yeroo tokko tokko keessummeessuuf wal hanqanna. Ammarratti gammachuutu na bochisa malee waan hin bo'u hin qabu. Jireenya gammachuun guutame keessan jira. Dubartoonni hedduun rakkoo garaagaraa keessa akka jiran nan beeka. Garuu wanti guddaan gargaarsa waaqa waliin abdii kutuu dhiisuun waan gaariitti akka nama baasu magaalaa Finfinnee keessatti kanaan dura yoo rakkatteeyyuu mootummaan gadi jedhee rakkoon kee maalii jedhee si gaafatuyyuu jira jedhee hin amanu. Amma mootummaan rakkoo tokko tokkoon argee waan barbaachisuun si bira dhaabbachaa jira. Kun dhaloota kanaaf carroomuudha. Misoomni bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjete namoota hedduuf da'oo ta'ee kanneen biroo immoo du'arraa baraare jechuun ni danda'ama kan jedhan hooggantuun ittaantuu ejensii bulchiinsa misoomaa bakkeewwan hojii magaalaa Finfinnee Aadde Sablawarqi Taaddasaa keessattuu dubartoota akka Tigist dabalatee dubartoota hedduu rakkoo hamaa keessa baaseera jedhan. Jijjiiramni magaalaa keenyatti mul'ataa jiru hedduun jira. Magaalli keenya magaalaa biraa ta'eera. Kana keessatti namnis nama ta'uunsaa kan itti yaadatamee ilmoo namaatiif dursi kan itti kennamedha. Dhugaa soof taanaan imimmaan haadholii meeqaatu haqamaa jira. Aadde Tigist fakkeenya hojii hojjetamaa jiru kana keessa tokkodha. Guddina biyya tokkoof dubartoonni hundeedha kan jedhan Aadde Sablawarqi dubartoota deeggaruun biyya deeggaruudha jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees kanuma xiyyeeffannoo keessa galchee hojii misoomaa namoomarratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru kamuu dubartoota fi daa'imman giddugaleessa godhatee hojjeteen lubbuu lammiilee hedduu du'arraa baraaruus ibsaniiru. Dubartii cimsuu jechuun, dubartii ga'oomsuu jechuun, carraa barumsaa akka isheen argattu, carraa gadi baatee hojjechuu akka isheen argattu gochuun waa hundaan jijjiirama guddina biyyattii barbaadamu sana fiduudhaaf gahee olaanaa qaba.